Hayyeen hordoftoota keenya akkam jirtu? Kun Ifaatuubidha. Ifaatuub akkuma mala isaatii viidiyoowwan adda addaa fi seenaawwan adda addaa qorate kan isiniif dhiyeessu yommuu ta'u, har'as wantoota dinqisiisoo fi amanuun namatti ulfaatan 5 qabatee isiniif dhiyaatee jira. Egaa viidiyoo kanatti tun seeniin dura fuula YouTube keenyaa subscribe gochuun viidiyoon guyyaatti gadhiisnu akkas bukkee ga'u gochuu hin dandeessa. Maarreen ammuma subscribe godhi. Viidiyoon irraa qabannee isiniif dhiyaanne namoota tumaatumachuun galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaan nidha. Aadaa fi biyyoota garaagaraa keessatti namoonni bareedinaaf jecha qaama isaanii irratti jijjiirama yoo taasisan ni argama. Fakkeenyaaf gurra urachuu yookiin tumaa qaama irratti bakka garaagaraatti tumachuun gochaawwan bareedinaaf taasifaman keessaa kan magaalaan gabaa addiyaatti baratamedha. Haa ta'u malee gochaan yookiin jijjiiramni qaamaa namoonni tokko tokko bareedina dabalachuuf yaadanii raawwatan haalaan namoota kaan kan naasisu ta'uun mul'atu. Gochaa jijjiirama qaamaa uumama isaanii haala jijjiirraa akkasiin kanneen galmee jiinas irratti galmaan ni jiru. Isaan keessaas muraasa akkasiin isiniif qindeessine. 1. Bareedina dabalachuuf gaanfa tolfachuu. Lammii biyya Jarmanii Roolf Buuchoolzii namni jedhamu yeroo jalqabaaf tumaa qaamaa isaa irratti kan tumatee fi kan gurra urrate dhuma bara 1999tti wayita geessa ganna 40 jiru ture. Namni kunis tumaa qofaan hin dhaabne. Isaan booda ammoo waggoota 20f qaama isaa irratti jijjiirama gurguddaa garaagaraa taasisuun itti fufe. Adda isaa irratti gaanfa 2 biqilfachuu dabalatee qaama isaa irratti jijjiirama gosa 516 ta'an taasiseera. Roolf fuulaa fi qaama isaa bakka 453 ta'e kan urate yoo ta'u, qaama isaa parsentii 90 ta'us tumaan fakkiiwwan adda addaatiin haguugeera. Ogeessa IT kan ta'e Roolfiin jijjiirama guddaa qaama isaa irratti taasiseenis galmee dhimmoonni ajaa'ibsiisan irratti galmaa'an Giinees Buuk irratti dhiira qaama isaa irratti jijjiirama hedduu taasise jedhamuun galmaa'eera. Jijjiiramni ani qaama koo irratti taasise kunis ala koo qofa geeddare. Keessoon koo anuma Roolf Buuchoolzii jalqabaati jedhe geessi kun. 2. Ilkaan qaruu fi arraba tarsaasuu. Dubartii jijjiirama qaamaa hedduu taasifachuun rikoordii qabdu ammoo lammii Meeksikoo Maariyaa Hoosee Kiristeernaa jedhamti. Isheenis tumaa hedduu tumachuun adda ishee irratti gaanfa hedduu tolfachuun akkasumas nyaara, funyaan, handhuura, harmaa fi dhiishee iddoo hedduu uratee jirti. Kana malees ilkaan qara qabu tolfachuu fi arraba ishee tarsaasuu dabalatee qaama ishee irratti jijjiirama gosa 49 ta'an taasifteetti. Maariyaan ogeettii seeraa, daddaltuu fi rogeettii mirga namummaa yoo taatu, yeroo jalqabaaf tumaa kan tumatte umurii ganna 14tti. 3. Lafee cinaachaa baasuu. Fedhii mudhii baay'ee qalloo qabaachuu olaanaa qabdurraa kan ka'e dubartiin Piks Fox jedhamtu gara birrii miliyoona 6.3 doolaara 150 baasuudhaan qaama ishee irratti jijjiirama guddaa taasifteetti. Jijjiirama guddaa kanaanis lafee cinaachaa ishee 6 baasifteetti. Ogeettii elektirikii kan turte Piksiin yaada mudhii soonsaa qabaachuuf lafee cinaachaa ishee gara gadii 6 wal'aansa baqsanii yaaluutiin baasifte. Haa ta'u malee wal'aansi kun wanta deebi'ee sirreeffamuu danda'u miti. Lafeen cinaachaa ishee erga baasifteen booda safarriin naannawaa mudhii dubartii kanaas seentimeetira 35 qofadha. 4. Qeerransa fakkaachuuf. Lammiin Ameerikaa Deenis Avnaar qeerransa fakkaachuuf jecha yeroo 14 wal'aansa baqsanii hodhuu taasifate. Bara 2012tti kan lubbuun isaa darbee Deenis jijjiirama qaama isaa irratti taasise keessaa inni gurguddaan boca funyaan, nyaaraa fi adda isaa jijjiiree ture. Akkasumas hidhii isaa isa gubbaa mursiisuun, ilkaan isaa mardoo fi qarsiisuun, gurra isaa kan qeerransaa fakkeessuuf jijjiiruu fi anfaarroo qabaachuuf fuula isaa uratee ture. Kana malees Deenis fedhii qeerransa fakkaachuuf qabu guutuu jecha eegee namtolchee ni keewwata ture.
5 uraa qaamaa 5,000 ol. Bara 2000 yeroo Guinness Book of Records dubartii kana galmeesse Ileen Daavidsaan fuula ishee irraa qofa uraa 192 dabalatee guutummaatti bakka 462 qaama ishee irraa urattee turte. Lammii biyya Biraazil kan taatee fi amma Iskootlaandiin kan jiraattu Ileen bara 2012tti uraawwan ishee qaama ishee irratti godhatte 9,000 ga'ee kan ture yoo ta'u ammallee dabalaa jirti. Dubartii qaama saalaa ishee irratti dabaltee uraa kan taasifte kunis yeroo jalqabaatiif qaama horachuu kan eegalte bara 1997tti akka ta'e galmeen ishee ni mul'isa. Odeeffannoo kana kan nuyi arganne fuula Feesbuukii BBC Afaan Oromoo irraati. Waaqayyo waan isaan beekamtii argachuuf hojjetan kanatti ni gammadaa. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 hanga 20tti jiru ilaallee viidiyoo kanaan nagaa toliin jenna. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaan beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan mana qulqullummaa hafuuraa isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Ayyeen viidiyoon keenya guyyaa irraa kana ture. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarruutti ifaatu nagaatti isiniin jedha.